bilbila keessan irraa yeroo appilikeeshinii takka saffisaan isin dalaguu jechuudha. Bilbila keessan irraa appii takka yeroo itti fayyadamtan saffisaan yoo isin dalaguu dide waan isin gochuu qabdan Play Store gubbaarra eega seentanii appilikeeshinii saffisaan isin dalagaa hin jirre sana abdeetii gootu jechuudha. Bakka search kaatu godhaan fakkeenyaaf asirratti TikTok yookaan YouTube tu saffisaan dalagaa hin jirre yoo ta'e YouTube kan jedhu kaatu godhaan YouTube kan koo yoo dhiqata saffisaan dalagaa hin jirre yoo ta'e asirratti open jedha bannaan jira hankeessan garuu abdeetii gaafachuu danda'a jechuudha. YouTube keessan yoo dhiqata saffisaan isin dalaguu dide sirreeffachuu qabdu jechuudha. Kabraa karaalee isin itti sirreeffachuu dandeessan profaayilii keessan Play Store gubbaarra eega tuqxanii ganjallaa kana manage app and device kan jedhu godhaan appilikeeshinii saffisaan isin dalaguu yeroo inni dide si detail bakka jiru kaatu godhaan appilikeeshinii keessan ka bilbilarra jiru ka abdeetii barbaadu abdeetii gootu keessatti yoo appilikeeshinii itti fayyadamtan takka yeroo inni saffisa dhabu irra tuquudhaan appicha sana abdeetii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf anko asirratti appilikeeshinii abdeetii gaafatu hedduu jira. Kanneen kun abdeetii ta'aa jira jechuudha. Kan immoo ammallee taraadha eeggataa jira. Ammallee irratti okeen goone yeroon irratti okee godhu fakkeenyaaf haala kanaan abdeetii ta'aa jechuudha. Gubbaa kanarratti dhufee argama. Taraa qabatee ta'a abdeet gochuudha jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii bilbila irraa qabdan hunda yeroo inni saffisaan isin dalaguu diduu Play Store gubbaarra seenuudhaan abdeet gochuu qabdu jechuudha. Kana booda saffisaan itti fayyadamtu akkaawuntii kana subscribe godhaa warri subscribe godhin viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquudhaan akkasuma namoota hedduu bira akka ga'uuf share gochuu hin dagatinaa. Abduu Oroon jedhama nagaan tura.